Sampuutee? Maatu dhiira beektaa? Dhiira talfuufaa jira. Dhiira talfuufaa jechuun dhiira kennu beektaa? Dhiira as taa'ee dubartii maallaqa qabdu dura pilaana baafatu. Dhiira talfuufaa jira. Qophaa'aadha namtichi sun ishii tanaaf ergamuuf. Ishii tanaaf ajajamuuf. Yoo laaltee jiraate dubartoonni qabeenya qaban dhiirota akkam fuudhan. Numa fadhiidoo wayii tokko ajajuu danda'an. Dhaanii lafa darbuu danda'an tokko gartee miti. Ka qabeenya san irratti qabeenya wajji manaaj godhuu danda'an. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbanitti yeroo takka Forex Entertainment irratti dhiyaatu qophii keenya qophii Forex Forecast qophii keenya Forecast arraatiin keessummaa osoo hin taane nuutu yaada qabatee dhufe yaadni arraan tanaatti irratti mari'achuu deemnu namni tokko jaalala keessatti garaagarummaa galii yoo qabaate yoo qabu inkaamiin isaa keessattuu ka dubartii yoo ka dhiiraa caale dubartiin takka jaalala keessatti bultii keessatti dhiira tokko hojii isaa gad qabu yookaan galii isii gad argatu yookaan immoo hojii hin qabne isirratti hirkatu waliin jaalala keessa yoo seenu yookaan bultii keessa waliin seenan dhiibbaan jaalala irratti dhufu ni jira. Yoo dhiira taate kun beekamaadha. Dubartiin lafallee teessee manumaa ijoollee fa'aa guddiftii akka dubartii haadha manaa jaan kana ni jira miti. Akkasitti yoo usteetuma mana teessee dhiirti dalagee itti fiduun kun beekamaadha. Garuu yeroo takka takka dubartii hojiilee isaa ol qabdu yookaan qabeenya isaa ol qabduutu dhiira tokko takka hojii hin qabne takka hojii xiqqaa tokko qabu takka hojii biizinasii ishee kan hojiirran godhu hojii ishuma jala wanti jee sampaa yeroo wal fuudhan yookaan jaalala waliin eegalantu jira. Kana keessatti dhiibbaan jaalalaa ni jira yookaan rakkoo ni qaba waan irratti mari'annaa. Tole ati yaadni kan kee yaada amma jiru yaada hawaasa keenya hedduu ammaan tana sa'a tana rakkisaa jiru wanni kuni ammas dhiibbaa ni qaba kaajoo kana hawaasa wajjin ilaalla qabatama jiru haasofne waan nuti illee jireenya keenya keessatti agarree haasofne waan amma jiru haasofne dhiibbaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaa walumaanuu naaf sirraa mari'annaa ta'a. Haga xumura qophii kanaan hojii turuudhaan isinillee yaada qabda waan kana keessatti koomentii jedhatti nu barreessaadha. Tole birraan akka callaa tokkotti wanti ati amma naan jettu kuni dubartiin takka bultii keessatti warra social life keessatti ilma dhiiraa tokko joogaa jiraatu inkama irra guddaa qabaattu yookaan qabeenya madda galii isa irra guddaa qabaatte bultii keessatti jireenya keessatti wanni kun dhiibbaa ni qaba kaaja'u an akka callaatti dhiibbaa ni qaba jeetiin amana. Akkamitti naan jettu fakkeenyaaf uumamumaanuu dubartoonni kun osoo haa qabaatanirra osoo haa qabaachuu baatan bultii isaanii irra jabeeffatan jechuun IQ jiraame seera uumaatii jiraame rabbiin dubartii tana gaafa uumu pilaanaan uume mire pilaanatti uume qabaara sigalee pilaana rabbii ala itti gaafatamummaa garagaraa kan namee itti gaafatamummaa ishee kan namee jira bakka rabbiin ishiidhaaf tolchee uume immoo harkatuun qabeenya qabaatuun rakkoo hin qabu sigalee qabeenya san manaaj godhuudha malee amma bakka kanatti yoo laaltee jiraate dubartoonni qabeenya qaban dhiirota akkam fuudhan numa fadhiidoo wayii tokko ajajuu danda'an dhaanii lafa darbuu danda'an tokko gartee miti ka qabeenya san irratti qabeenya wajji manaaj godhuu danda'an sigalee dhiira akkasiisan fuudhan irra guddaa qabeenu ammas dhiiroonillee dubartoota maallaqa qaban taanii eeggatan ajajamuuf qophaa'anii dhiirota eeggatantu dubartoota akka isaan yeroo malee dubartiin seera dubartii guutte dhiiroo qabeenya qabu dhiira hatee ka ishii ajaju kamana isaa bulfatu ka ishii irratti aangoo qabu sanuma heerumti qabeenya soo qabaatte dubartii sirnaa sayyoo taate qabeenya yoo qabaatte qabeenya qabaachuun rakkoon qabu baay'ee qabeenya yoo qabaatte qabeenya ishii kana manaajara itti fitti dubartiin manaajara ishii fi qabeenya ishii kana wajji manaaj godhu itti fitti malee tokko tokko immoo raddaatii lafidatti ka ishii gargaaru ka ergitu ka arrabsitu yoo barbaachisaa taate katumtu akkasitti an kaniin arkee soo dubartoonni maallaqa qabaachuun bareedaa ta'e osuma jiru hoggaa qabaatan immoo liivila dhiiraatii olitti filaalti dubartiin. Akkuma ati kaafte sila itti gaafatamummaa yeroo hedduuga akka beeknutti keessattuu gaafa durfa amma abbootiin keenya keessattuu karaa baadiyyaatti dubartiin manumaa itti gaafatamummaa addatti qabanii itti gaafatamummaan qabeenya alaa fiduu mana kana bulchuudha waan gartee faamiliin kun ittiin tajaajilaman fiduudha abbaa manarra jira keessattuu karaa baadiyyaatti fi magaalaa xixiqqootti. No karaa baadiyyaa fi magaalaa osoo hin tahin
uumamumaanuu akkasi uumamni seerri ammaan tana teknooloojii kana jala mirga dubartoota waan jaamu kana jala wantoonni kun babal'ataa dhufe malee waggaa 30 dura hin jiru. Egaa amma karaa magaalaatti giteetu dhufne immoo dubartoota garii waa hojjetanii waa qabeenya argatanii san booda keessattuu biyyoota alaa kanatti namu haati manaatis abbaan manaatis yeroo dalagatu agarra wanni kun biyya keessatti illee ammaan tana wanti dalagatuun gaariidha namni qabeenya qabaachuun bareedadha. Qabeenyi dubartiin argattu kun ammoo bultii jarri lameen qabu kanarratti dhiibbaa yeroo takka yeroo fiduu agarra. Egaa ammoo waliin fuudhiin qabeenya yeroo horatanii abbaa manaa kana qabeenya ishiin qabdu kanarratti gidee dabalame abbaa manaa kun akka tilaa gaafa nama qabeenya qabu kan dubartii fuudhee tokkotti kabajaa qabu san dubartii qabeenya qabdutti gaafaatu dhufee kabajaa tan argatu yoo waan akkasii fa'aa agarra. Siyaa salliki. Akkuma tilaa haa ta'uu qabu akkuma dhiirri qabeenya qabu tokko dubartii gaafa fuudhee kabajaadhaan jaalalaa wajjin jiraatu sunitti dubartiin qabeenya qabdus gaafa maatu fuudhee maatu dhiira dhiira talfuufaa jira. Dhiira talfuufaa jechuun dhiira kennuu eetaa. Dhiira as ta'ee dubartii maallaqa qabdu irra pilaana baafatu. Dhiira talfuufaa jira. Qophaa'aadha namtichi sun ishii tanaaf ergamuuf. Ishii tanaaf ajajamuuf. Inni sammuu isaa keessatti maal yaada dalagadhee harkadhee qabeenya horadheetiin dubartii fuudhee waa rakajoo yaadu. Dhiirota akkasii nama hedduun beeka. Hedduu kawaan san akka ittiin qaanfanne. Arajee dhiqatee shittoo facaafatee tottolfatee nama xiqqoo waa qabu barbaada. Kaaffee garagaraa deeman dhiironni akkanaa biichota dhiiraa jechuudha. Gijeen ibsu ni jiran uffataniituma sirrii miti eenyummaa dhiiraallee gabbuusan dhiironni akkanaadha. Because dubartoonnillee namoota kana hogguu itti seenan dhiira isaaniitti baraka itti seenan mana keessatti ajajaman ergaman waan hedduu godhan dhiirri hundi ala gabbaanii akka isaaniitti itti seetii gabbaatee dhiira bilallee ajajuu feeti. Gisan dhiirri biraa afaan cabsuufaa danda'a. Maalitti beektaa? So kanaafuu dursa dhiira bakka lamatti baasuu qabna. Dhiirti dhiira taatee cabsitee baysitee fidduu fi dhiira bal'aa jira. Ergamtuu sigalee dubartii maallaqa qabdu yoo agarte deemtee ergamtuuf dubartoonni maallaqa qabanillee ulaagaan isaanii dhiira akkasitti ka barbaadan. Sigalee sanii fi dubartoonni ammas aadaa takkaa jira. Aadaa western irraa nu dhufte kana. Namoonni keenya wantoota tokko hogguu dhufuuf hogguu itti seenu maalii fi tirfiin isaa maalii waan kana duuba maaltu jira maaltu argamaa waan jaamu takka laalamuu qaba sigalee. Uummanni weestarnii akkasitti over freedom ta'an single mom ta'an ilmaan isaanii akkasitti guddifataniif over freedom san argataniif atilleen akka sallaallachuu qabda. Kaalchara keessa dhalattee jira. Haadha abbaa keessaa guddattee jira. Sigalee dhugaa dubbachuudhaaf erga mirgi dubartootaa kun akkatti babal'atu eegalee bultiin namaa hadiigamu heddummaatti moo zamana duraan mirgi dubartootaa hin jirreessanii namni bultii isaa keessa waaruu ture. Olaaltee jiraatti haadhaa fi abbootii keenya. Sigalee nagaa wajji jiraatan wal danda'anii oomsanii akaakooleen keenya akkasii abaabileen keenya akkasii walii waan jaamu kun faca'oo waan jaamu kun olaantummaa dhalaatti walii jaamu kun hin turre. Erguma wanni kun dhufee dhalaan dhiiraa walqixa ta'uu ergaa amante. Namooma walqixa nama ta'utti ilma namaa ta'utti. Garuu seera uumaatiin jira malee ka dubartii kaayame ka dhiiraa kaayame. Waan dubartiin godhuu qabdu jira. Waan dhiirti godhuu qabu jira. Akka amantittis ni jira. Wantoota seera tarkaanfannee amma nuti. Wantoota seera tarkaanfanneetiti aadaa weestarni kanaan dhaalamnee wantoota weestarni nutti kannan kana sirrii jecha irratti wal mormaa irra wal deeggaraa jira. Mirgi dhiiraa fi mirgi dubartii kun durumarraa numa jira beektaa amma fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti sirni mirgi dubartii sirriitti eegama Oromoon durumarraa qaba akka amantitti mirga ajaa'ibaa ilma amantiitu kannaaf akka amantiin jettutti namni dhiiraa tokko dubartii lafa kabajaa addaa kan nuufi qabaa ishii waan ishiin barbaaddu hunda dirqama itti kannee amantiitu godhaa oolmaa dirqama waan dubartiin sirraa barbaaddu hojjetee kan itti fiduu qabu ishiin mirga teessee ilmaan ishiitii fi mana ishee qofa keessa itti wanti godhu san qofaatu dirqamni irra jira malee sunuu dirqama miti akka haadha manaa takkatti jiraachuudha ishiin wanni ishirraa eegamu abbaa manaa ishiitii wajjin nagaan jiraachuu qofa waan ishii dhafes dirqamni kanuma jiru akkati
mirgi gaafa duraanii irra eegamaa garuu mirgi dubartoota yaamee kaa boodata na dhufe kuni fakkeenyaaf aadaalee bakka biraa fa'aa fidanii asitti garsiisuu fa'aatu mirga ta'a. Mirga isaa. Kun mirgaa miti. Mirga osoo hin ta'in aadaa bakka biraa fiddee hawaasa aadaa tan hin qabne aadaa mataa ifii qabu keessatti waan san garsiisuun fasaada jaa. mirga osoo hin taane kun egaa biyya balleessu. Fasaada jaa. Waan kana biyya kanatti fiddee garsiisuu qabdee fakkeenyaaf dubartiin takka mirga qabdi ammoo kana ifirraa huccuu fuutee ifa garsiiftee kun akkamitti mirga ta'uu danda'a? Akkamitti mirga. Waan biraa ammas singil maamii taatee gabbaatee saniin proud taatee ergan jaarsa hiikeen erga waan kana ta'een laayiviin kiyya wal naa qixxaatee rahaa godhee jiraachuu jira. Akkamitti seera rabbii wal fuudhaa wal horaa wajji jiraadhaa jeesan dhiisisiisuuf nama. Egaa mirgi amma fakkeenyaaf namni duratti biyya keessa akkasii jiraatu sunuma jira. Namni maaliif akkas goote jee dirqama nama kana miidhaa biraa irraan gahee wanti godhate hin jiru mirgi durii sunuma jira. Garuu akkaataa namni itti nutti hime sanitti hojiirra oolchuudha malee kaayyoon akka namni biyyaalaatii agarre bakka tiiviidhaan gara sooshaal miidiyaadhaan waan garuu san dirqama akkas ta'uu qabnaa santu mirgaa fi wanti addaan aadaa namaa appilaa ifirratti godhuu santu addaan wanti godhe amma gara ijoo hojii dubbii keenyaarraa gadi deebina. Dhiirti suni gaafa qabeenya osoo qabdu dubartii fuute namni nagumaan kabajaa wajjin jiraatee dubartiin tunis akka dubartii jiraatte innis akka abbaa manaa tokko jiraata dhimmi qabeenyaa bakka sanatti hin qabu qabeenyaan qabajee fintuuluu namichi walumaan jiraatan gaafa namoota qabeenya qabaatanii fuudhan hedduu arguu jiraamte gaafa dubartii taatee nama ishii gad wanti qabu gartee galii qabuu fi takka nama sadarkaa ishii sanarra xiqqoo gad wanti jiru gaafa fuute akkuma dhiirti qabeenya qabu gaafa fuudhee kabajaadhaan dubartii isaa jiraachisu san dubartiinis waan san godhuu qabdi kabajaan takka takka gidee irraa buutu ibin hawaasa keenya bira baname wanni hedduu barame amma namni tokko intalli qabeenya qabdu akka yoo gurbaa tokkoon wal fuudhan gurbaan kun intala qofa biratti osoo hin taane hawaasuma biratti ilaalcha biraa tokko tujjaara waan taateef fuudhee akkas gootii akkana waan jaamu jira. Yoo kabajjellee. Yoo kabajjellee. Baramee jechuudha. Bar maaliif akkas beektaa? Reefuun tana. Waan normaala ta'u waan baramee. Reefuun tana. Dubartiin takka haa qabaattu qabeenya qabaachuu namni jibbu hin jiru. Haa qabaattu dubartiin takka. Qabeenya ishii sanitti manaa jara haa fiddu laal kan hin siin jee. Manaa jalaa siquu qabdi fiddee amantee jaarsa godhattee mee amantee fi fiddee mee manaa jala fidachuu qabdi. Ergamtuu raddaatii osoo hin ta'in dubartoonni amma raddaatii fidan ni mul'ata ree raddaatiin kun gizee gargaaru gizee harkattu inni harka hawaasni kanaaf jaabara hawaasni yoo qabeenyi san dhufee ni manaaj godhee foo deemee ooloo guddatanoo bakka biraatti sochii godhanoo ammas maal takkaa jira dubartoonni nu dubartoota akkasii ni kabaja ishiin takkanaati akka goggootu nagarra jaarsa ishii akka itti ashkarakkartu nagarre Hai, proud titaati shinu. Proud titaati jaarsa gaarii qabdutti jallisti. Maali jettiin ati? Hai qabeenya kee irratti dhufeetiti akkana sirratti taa'ee jettiin. Akkamitti akkana jettiin hin ta'u kun sirrii miti. Timuu qabdaa jettiin. Likki isaatti deemuu qaba. Oo dhiira taate hoo qabeenya naa qoodi jettiin. Wanti kun maaliif ta'e beektaa? Mirga dubartoota waan jiru sanis deebisan malee deemeetu. Wanni kun san dura waan dhufee miti barboo nuti aadaa qabnaa safuu qabnaa biyyarraa dhufnee qabnaara. Anaa fi ati bar jenereeshina keenyatti hin dhageenye waan akka amma dhageenyu kana hin jiru bar. Gandaatu laalee deemee si fuudhaami talaabaluu sanii tifuuna jaanii deemanii si laalee waluun beeku namni ergasuma wal fuudhee ammas wanni western nuufittu kuni si galee waan keessaa fudhannu. Tadiif nu beekuu dhabuututu akkana nu harkaa wallee. Amma dubartiin qabeenya qabdu duritti amma fakkeenyaaf namni tokko osoo fuudhee haadha manaa isaati wajjin jiru yoo qabeenya kan qabaanne taate abbaan faan takka faamilii isaa keessaa namni tokko takka duufaa jira takka wanti yoo jiraame yeroo kana bara qabeenya adda hiratanii intala tanaaf qabeenya kan namaaf gaafa qabeenya kana fudhatte ishiin qabeenya argadhi jettee jaartii ishee kanatti wanti hin jettu qabeenya kun akka waan kanuma jaartaa ta'etti abbaa manaa kana kan ni ta'eduma ishiin nagaan jiraatti jireenyi isaanii akkuma duraanii sanatti itti fufa. Fakkeenyaaf egaa amma qabeenyi silaa dingata akka bara lootariitti dhufu waan dhaalmaa kana yeroo hedduu anamma waan hin beeku akkasii waan jiruuf namoonni qabeenya abbaan fuudhee egaa inni biraa mataa godhuu fi addunyaa kanarra deeme qabeenya guddaan ishii ga'e adda godhatanii yeroo kana qabeenya san abbaan manaa jechuunis nama jabaadha achi fuudhee aarra sadarkaa eessaa jiran jarra kun. Waan naafis illee qunname tanamni nuun jee na yaadachiifte tana dura yoo yaadatte namni waan naan jaallatu saboo hai
ati cala biyyuma tana jirta ammallee hai biyya laa tanaa ciikoonni akka jiran takkallee taatu wanni jettee biyya tana keessaa hin deemtu hawaasa keenyaa sadarkaa kanatti yaada hawaasa faamilii keetii si gorsa waan akkanatti ilmaa baluu laaltu amata walamatti heerume biyya alaa dhaqee okay yoo fuudhe bareeda jaalalaa yoo fuudhe itti yaadee dargaggeessi ammaa itti yaadee kaayyoo jireenya isaa godhatee waan tana rabbii sume sodaadhuti waan biraatu osoo dalagee war haga nama san sossobee itti kijibee jireenya nama sanii dhorkee namni kun biyya alaa dalagatu jirjee pilaan itti baasee biddeena namatti riiba dhabee deemee biddeena namaa san nyaachuu yaadu osoo cabsee baay'isee haala san keessatti rabbi isaatti kadhate bizinesa biraa pilaan godhee namni sun achiin dhufee fi bizinesa kana wajjinis akkasii nama san harkachuu danda'a jeetiin yaadan akka callaatti waan itti jiru hunda dhiisee Ega, namni sun, namni biyya alaa jiru sun osoo biyya kana jiraate namni hin fuudhame. Hin fuudhune taphadhaan barbaada. Bizinasa jira bara naggadaa. Amma intala tan osoo hin ta'in inni waan ishiin qabduu fi biyya kana keessaa ittiin bahu bara. Akka akkas ta'u koo godhe eenyu. Hanga as keessa jirus ishitti fayyee ishirraa tajaajilamee fuula ishirraa fudhatee osoo hin ta'in jiraate qaba deemes akka ishiin ispoonsarrii fi waan garaagaraa gootee fi. Piroosesuma kana hunda keessattuu wanni kun aadaa akka ta'u akka itti fayyadaman haa godhe dubartoota waa qaban dhiirota raddaatii gargaartuu fuudhan si normaal godhan kaalchara godhan waan kana sila waan kaalchara ta'uu qabu miti si galee dubartiinis amma dhiira qofxanni jee dhiirummaa isaa guute ishii ajaju abbaa manaa irratti ta'u fuudhuun feetu yeroo feetu akkasuma tahee sila walitti illee sadarkaa akkasitti illee walitti dhufan haa jennu fakkeenyaaf namni akkasii yoo dhufan ergachuu hin dandeessu ajajuu hin dandeessu maaliif isin jee beektaa akkasitti illee walitti yoo dhufan fakkeenyaaf manni kun wal fuudhee akka wal fuudhanitti yoo dandeessame bultiin isaanii parsantii muraasa qofaan milkaa'u. Saniif hin jaabar saniif hin jaa yoo akkasitti dhiira kai sanuu harkatte olaantummaa isaa waan irratti leellisee itti fakkaata waan ishii qaqqabee itti fakkaata sababa maallaqa qabdu qofaaf sii galee waliin turuun nu ulfaate namoonni gaa bilchaatee if harkatte akkuma reefu jennee manaajara fidata qabeenya isaatti manaajara fuudha jireenya isaatti nama karaa itti marii fuudha sii galee dhiirti marii manaati akkasimi dhiironni illee marii manaa ta'uu dagataniiti ma bakka maarshii shan faayif kaan asumatti naqansa akkasii dhiirti dhiira akka dhiiratti jiraachuu qabdi akka dhiiratti fuudhuu qabdi. Agatee yoo qabeenyuma san yoo dubartiin yoo qabaattu taateewu akka bakka dhiiraa san qabeenya waan qabaatteef bakka dhiiraaf buusuu osoo hin taane qabeenyuma ishiitti wajjin akka dubartiitti yoo jiraatte bareeda. Dubartiin sababni waan kana nama biraatiif osoo hin ta'in ishumaaf ishumaaf gaarii. Nama kana wajjin walitti dhufanii bultii wajjin jaarratanii jireenya wajjin qabanii takkaa jirtu egaa walitti dhufan booda qabeenyi isaan qaban sun wajji qaban akka waan qabeenya kanaan bitattee fiddetti namicha ilaaluu osoo hin taane akka qabeenyi kun waan isaan ittiin tajaajilaman ta'e isaan ammoo walitti dhufuun bultii normaala nama qabeenya hin qabne takkaan garaagarummaa akka hin qabnetti bultiin bultiidha akkasitti ilaalamu jaalalti jaalala akkasitti yoo ilaalamne hedduu bareeda. Bar akkanuma jechuu barre nuti waan hundatti waan nu duubaa laaluu dhiifne malee osoo si duuba akka garagalteetu malaalte uumumateetii fi abbuma kee ilaalii gara fakkeenyi guddaan fagoo maa dheexa maatiin ta'e akkamii si guddisan akkamii wajji jiraatan akkamii suunii shilingii waliif fidanii si qaraasisan akkamii wal danda'an wal lolanii ni beekanii maatiin ta'e agartee ni beektaa wal danda'anii sanirraa fira isaanii danda'anii rakkataa isaanii hoggaadhu kan qabne irratti beeki bakka san maaltu jira jaalalaa jira faayidaan hin jirtu jittuu sana hegeree jira wal jiru fiichara Sigale? Karoomni baay'ee ta'uu karaa kanatti waa'ee jaalalaa fi bultii fi maarree keessatti duubatti hafee. Duubatti hafee. Lakkuma ibsuu deemnuuni qarooma keessatti. Wanni taate akka waan qaroomaa seenetti kafiifa waan dhufe wanni kun. Haboo namni bar wanta koolima obsuara. Na qabale jettee bar boo hiiti bar. TikTok irra baatee ammas asumaanu maaliin dhaa'uun fedha beektaa? Namni kadabre irra kan dhufu irra bada. Sigale miti teekinooloojii wajjin waliin dhufaa. Aadaan laaffachaa dhufti, amantiin laaffataa dhufti, onni nama immoo jabaataa dhufti, wanni hundi update godhaa dhufa namni. Ammas hammeenya saddaabta godhaa dhufa namni. Baraa dhufanii argame hammeenya Ameerikatti, Kanaadaatti, Awustiraal, every addunyaa kanarratti uumamu. Moobaayilaan argitaa waan takka deddeebitee gija argitu beektaa addaabta gootaa. Nama walii waldii bultii diigamtuu ana gija argarte normaalaayiz gootaa dhuftaa. Wantoota kana arguu dhabuun amma faayidaa qaba. Wanni sodaadhu bultiin nu biratti kontraata akka biyya weessarrii kana kan ta'an
وانا كنا وبليت ولينا وانا كنا كذي وانا كنا كذي اكنا يو كذا نانجي واكنا بلدين دي كذي خرو مساني في دي مرة يعني ولي قلتي والفرمني اجي قلتني يو اني سنتا دي اجي لكني ما ودي اكثر كنتاني سودا خرو مسان دي ما جرام ولدن دون هفتي بر خرو مسان دي ما جرام ديرتي تكو دوبرتي تك خدان دوف خاوبسون خجالتون حاجة شو واقع بدور دابتيت دوبرتين كبينة كم في كبينة كم نيرو أما تقول كتن جالة تنتو ولا كتن جالة اللي كان نموف أكاسي هندي تمالك عبد السنيف أشكابات هركض عايش تبين شيء سنوبتو تمالك كم نخانو مسكينو ما تقوتو لالي توما والنيجا حتى أكبر ونخون أمان تنا عادات وفدي ما وربي نور عادة بملء ها أما دوبرتين لا لتيم عمود دو فاير قد شوفاي قلت تكوبوده بيجا ده أما وقاوان كنا دوبتن أكوا أول كتوما دينا في دوبرتين كنا نتنيبا بدني دوبرتين تون تكيسو تون نمني يروها مكان ما تقولني خنيو نما قريت كفكات ده أكاس فكات شو تون وثون تين reality برو وقان جرتو تو أكتي فكات دوبرتوني دينا أول كده اللي هو كتان ده بكت أول كده تجرا ماله بكت دوبرتين تدينا جال تجرا بكا أمو دير دوبرتين تجال تجرا خنا عدد لما خنا ربي ديرتي دوبرتين ماله هم بريتو إيه دوبرتين يوبر رسالة لمن والكتا تكا مقرتين لمن وانتي نجنة إيرا لما منا تقول تقول كذي تجوا so لمن وانتي ده بكا أكيد ولدي من بيغني تكو ونمن ولدي هجما بكا هون خنا كبار بكا واني ربينو أكنا نقولف نتربى الروابينا بين هيك أبا سير ربي تجابسنا نوتي سير أمانتي تجابسنا هذا نطول إيه خا طول شاسة دي منوت سير أمانتي تجابسنا أمانتين سيتينجي خينيا مال جتنين غيشل كيف هذا مانوالا أمانتين مانوالا ربي نطولشة نوتي مانوالا خينيا لبانا مانوالا خينيا لبانا وبر نمو أمانتي كابون مانوالا كابا مانوالا سنين جج مانوالا سن دوبرتين ماني مانوالا سن كيستي هذا مناتي إلما هذا المانيتي دوبرتين هذا بيجاتي سيقالي دوبرتي يو تولتي الدنيا وتو تول من خيساو دوبرتين سيف كاجل تجرينيا خيبوتو سيف كاجل المان خيس سيف كاجل يو دوبرتين منتاليتي ديرا فيتتو بيجاتي كم نموابي خود دبما نما غرغارو نما جالاتو نما غارا لا فود دبما غرجبينيا هدومات نمني ديرتي وديستو في دوبرتين وديستو تكوميتي نمني ديرتو وديستي غارا جباتا سيقالي ميتي نمني دوبرتين وديستو مو رحمتك ابا دوبرتين مو رحمتا كانوا خيشتي ومتي رحمتا نودستو رحمتا الدنيا تنقبتو في ملء نوجه الكتا تاتي جديد بديا كانوا جهازو في متي دوبرتي جيمي هذا جيمي سيغلمي خلون دي شي خيسا جرا امانتي تنيتو جارتي جي فوتان هذا المال خيسا الموت يسني لا جرا افتورا مالي ونسو هذا ابر سفور ابر بريدني دوبرتي مالي متى كقبو سنيبر كواليتي نشي نمرة كانفتو سنيبر نمرة زيغالو سني نمرة سوداتو سنيبر آيان سيغلمتي وني لا على مسمال كم تلمان كي ينابو تشتي المان كي المانا كم تا أتي يارتي سي وجي والكتا تاتو سي والكتا جاتو يسدم تساندم سينجتو أكمتي المان رالت المانا كم سي تشتي دورا كتار أما فكرت يو خبرون تادي nama TikTok fi social media kana ratti fi bakka gara ratti be dubartiin takka an dhiira wal qixa waan jiru qofa waan dhiirtiin dalagne gara warra dalagan tu jiraama ni jira carruma kana waan tanlee qaafne amma wal qixxummaa hogaa jennu wal qixxummaan tun waan dhiirarraa hin bareen waan dhiirtiin usulaate qobar dhiirarra dubartii turra qaanfatame dhiirtiin dun wal qixa miti kan dubartii fi dhiira sambira dabranii yeroo deeman baagarra وقام على كنا وتيجتنا عن إيه نقدي بق أكوان كروما تقول كده وخاو نملون دبرك أبو وان تقول وان توني تكروما ملينا تكاجرا وان بدي تكتر من ما كروما سي كروما مني برا ما نقلني بملك كروما مني أما خرم ديم جربي تاور ندرو كروما ور ندرو وان كنا ولا ترو ديبي تبغى تي كروما ينّا خسارو نيزان أجتي ديبي هذا جري إيسا بربادو جرا نجني ساني إيسا تفورو بربافتو جرا وانت نتدي إفني خسابو جروسانة تقدر بوجران خينيو إيسا ديما هذا كوتي بدي سنة تديما لك كيسري متي دابدو قايتين أتهمان بيتو جاهلي سي والله لان سيغالي أبو مفيت لوجيك مفيت نفرلو المخنكي أكن هذا ويسترنا فلوتني فيتا
intalli tan takka fudhattu ni feeta namni takka kafadhu hin jiru warri ifi aadaa western keessa jirra bar unundi western ota keessa jirra si galee miti ilmaan ammoo si hordof ati ammas ilma waan gochaan hin godhin jechaan ilmoo ta'e goysuu dandeessa gochaan ilma kee kalaalatu gocha kee laalata duwe jechaan gorsaa oolte yeelaa jechi nama jijjiiree nuti jijjiiranu amma biliyoonaan ta'a nama meeqaan nama jechaan hin jeenu gorsi gocha addunyaan goote amantu gocha ati gootu ilmaan kee kalaalu gocha ati gootu ollaan kee kalaalu gocha ati gootu an kalin laalu gocha kee tara dhaabbileen si kabaja yeroo mata kaa'u gochi jechi gocha caaleen beeku gocha caala tanaafuu waan gochaan gootan keessatti ifee gachuudha malee haa qabdan jechilleen akkasuma waan takka afaanis hin bee deebi'ee waan hin sirraniif irra guddaa garuu gocha keessatti qusatu irra haalaan gaarii. Hedduu barbaachisaadha. Qophiin keenya illee gara dhumaa deemaa jira. Gara ajandaa keenya tan keessaa ammoo kan baane wanni har'aan tan irratti mari'achaa turre egaa dubartiin qabeenya illee qabaatu taate akka dhiiratanii gartee bitattetti akka laalle akkuma dhiirri qabeenya qabu tokko gaafa dubartii qabeenya hin qabne takka fuudhe kabajaa fi jaalala wajjin jiraatanitti dubartiin gaafa qabeenya nama hin qabne tokko qabeenya ishirratti fiddee jaalalaan bultiidhaan akkasitti eegalan akkuma bultii normaalaa sanatti yoo halaaltu taate akka nama bitatee manaatti galfatetti namichi osoo laaltu baatte bareedaadhaa waan jirurraa mari'achaa turre. Gaafa kiyya osoo sagantaan xumureen dura. Amma dubartii takka namni tokko yoo fuudhee yoo qabeenya ishii dura qabaate gaafa adda bahan waan sana adda qooddatan. Si galeemi ishiin haadha manaa taate qabeessan dalagee fitee sadda qoodan. Yoo dubartiin qabaate dhiirri tokko dubartii sanatti heerume yeroo booda qabeenya birallee irratti daatanii adda bahan ni qoddii fi dubartiin seeraan hin baana. Warri seera baratan nu barreessa. Mee seeraan nu barreessa waan kanaan ni qoddii fi hin argine garuu dhiira dubartii kasasee qabeenya irraa qoddate harkeen beeku. Qaanyidha. Qaanyidha. Qaanyis ta'uu qaba. Qaanyis ta'uu qaba waan nama dhaqee gaafatuun qabu dhiirri cabsee baay'isee bituma fitee bareeda. Wajjin maaree abada beekatti wajji galee biraawu jee dhiirtee. Yaadde wajji harkanneer akkattiin dugugeessee wajji fitee. Eenyuun baatu isheen acheettu. Xiqqoon ni ulfaata garuu dhiirtilleen silaa akka dhiiraatti filaalte moor bareedaadha. Cabsitee baay'isitee ni harkatta. Pilaana baasuurra dhiqattee tishertii bareedaa bitattee rifeensa qarxii baafattee qalama dibattee yaa obboleessa kiyya if kabaji. Tole hedduu gaariidha. Sagantaa teenya akka nu waliin isinillee yaada kana irra mari'achaa turtan shakkii takka illee hin qabnu. Mee sagantaan irraa maalitti ni fakkaata? Sagantaa kana hin xumurre torban itti deebina. Kun dhimma bal'aa waan ta'eef bal'inaan karaa irraan tan hin ilaalin angilii biraatiin torban kan qabannee dhufnu ta'a. Hanga torbaanitti mee saganticha akkamitti ilaaltan komentii jala nu barreessaa. Forex Entertainment subscribe godhaa. Hanga torbaan dhufutti torban gaarii.